Manni barumsaa bultii addaa mana barumsaa barattoonni qaxaleen qabxii gurguddaa galmeessuudhaan filatamanii itti baratanidha. Barattoonni ana cinatti argitan kun barattoota godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa qabxii gurguddaa galmeessisuudhaan as magaalaa Koloboo keessatti kan argamu mana barumsaa bultii addaa Kolobootti barachaa turanii ammaan kana immoo qormaata seensa yuunivarsiitii fudhachuudhaaf qophii irra jiranidha. Waldaan duuka bootaa damee Koloboos barattoota bultii addaatti barachaa turan kana barumsa mana amantaa koorsiiwwan garaagaraa waggoota lamaa oliif barsiisaa turuudhaan eebbisiiseeti kan jiru. Maarree daawwattoota keenya qophiin keenya gabaabaa har'aa dhimma kana irratti kan fuuleeffatu ta'a. Qophii keenya hordofaa. Maqaan koo barattuu Ayinaalam Taasisaa Magarsaan jedhama. Kanan irraa dhufe godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sabbataawaas mana barumsaa Rooban Jirechaa ganda Tamsee fi Rooban Jirechaa kan jedhamutti jechuudha iddoon dura itti barachaa ture. Koorsiiwwan hedduu ta'an baroota darban keessa kan fudhanneedha jechuudha. Keessumattuu bara kana koorsii bu'uura amantaa kan jedhuu fi seenaa mana kiristaanaa kakuu haaraa keessatti maal fakkaata kakuu moofaa keessatti immoo akkamii kan jedhu koorsiiwwan baay'ee ta'an kan fudhanneedha jechuudha. Duuka buutota gooftaa 12 hojiin isaanii maalidha gaheen isaanii maal akka ta'e bartoota 72 gooftaa kan ta'an isaan keessaa muraasa isaanii gaheen isaanii hojiin isaanii maal akka ta'an barsoonni keenya haala garaagaraatiin kan nu barsiisanidha jechuudha. Godina Arsii aanaa Munasaa iddoo jedhamu dhufe maqaan koo Dabalaa Abuu jedhama. Dura naan amantaa kana keessa fannoon hidhadhe malee hiika amantaa koo yoon beekun ture. Isa kana hunduma garuu erga gara amantaa kootti dhufe iddoo kanatti barumsa kana fudhadhe afaan kootiin baradhe shakkii keessa kootti uumamaa ture hunduma barumsi kun keessa kootti qotee baasee jechuudha. Waliigalatti naannoo koorsii 8dha kan fudhanne fakkeenyaaf dubbii Maariyaamii sana irratti dubbii Maariyaamii sana amma isaan alatti haala garaagaraatiin ceeba'amaa ture. Hiika isaan beeknu hawaanuma isaan nuun jedhan fudhatan turre garuu ergan gara keessaatti dhufe fakkeenyaaf dubroo Maariyaamiin ijoollee qabdii akkanadha kanadhaan hojjechaa turan garuu ergan gaafa keessatti seenee barumsicha kana barachuu qabee baradhirraa jalqabee hiika isaa maaliif akkam akka ta'e sirriitti hubadhe dubroo Maariyaamiin akka ijoollee hin qabne obboloota Yesuus Kiristoos akkamittis akka jedhaman isa sanas baradheera. Gambiraat irratti icciitii foonummaadha. Icciitii foonummaa kanas kanan baradhe isa akka duratti amantaa koo keessa jirurraani sirriitti keessa gadi bu'eedha kanan baradhee ergan asitti makame fakkeenyaaf icciitii foonummaa kan jedhame waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkamitti gara biyya lafaa kanatti gad dhufe maalidha kan gara biyya lafaatti gad isa fide kan jedhu achirraa ka'eeti jechuudha. Isuma kana hundumaa kanan bara ergan as keessatti makameedha jechuudha. Maqaa koo Gaaddisee Taafisaan jedhama. Kutaa 12ffaan baradhaa mana barumsa bultii addaatti. Kanan dhufe immoo ganda gabaa kamisaa aanaa Olmaraa kan jedhamu gara hoolotaatirraa inni dhufe carraa barumsaa argadhee asitti kanan kutaa 12 ga'eera barana. Dhugaa dubbachuuf dursa badaas waan waa'ee amantaa kooti hubannoo baay'een qabu. Waldaa duuka bootaa kanatti erga makame akka afaan kiyyaan tajaajilamee waa'ee amantaa kiyyaa sirriitti baru kan na taasise koorsiiwwan dubbii fayyinaas barannee jirra. Isa irrattis immoo akkan sirriitti eenyu fayyisaan eenyu kan fayyu immoo eenyu maaliif akkamittiin fayyuu qabna kan jedhu tokko sirriitti hubadhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kan biraa immoo barreen gaddaas barannee jirra. Waa'ee qo'annaa kitaaba qulqulluu isa sirriitti barannee jirra. Dubbii fayyinaa, dubbii Maariyaamii haalanirree waa'ee seenaa mana kiristaanaatirree barannee jirra jechuudha. Koorsii barana fudhannee keessatti seenaa mana kiristaanaa akka addunyaatti fudhannee jirra. Manni kiristaanaa keenya akkana turte adaa kan jedhu tokko dursa iyyuu alaalatti deddeebi'aa ture yoon ture amma immoo itti dhiyaadhee manni kiristaanaa keenya seenaa akkasii qaba. Seenaa akkasiitiin nu bira ga'ee duuka boota keenyarraa qulqulloota duraanitirraa haala sanaan nu bira ga'ee kan jedhu tokko sirriitti hubadhee jira jechuudha. Ani maqaan koo Barataa Hayilee Biraanuu Baqqalaan jedhama. Kanan dhaladhees aanaa Sabbataa Hawaas ganda Gajjaa Sagoo kan jedhamu dhaladhe. Kutaa 8 immoo mana barumsaa Abuu Seeratti baradhe. Sanirraa gara iddoo kana mana barumsaa addaa Koloboo Speeshaal jedhamutti bara kutaa 9ffaatti anas dhufe jechuudha. Duraan osoo gara waldaa kanaatti gara mana amantaa kanaatti barachaan turiin
waa'ee amantaa kiyyaa baay'een beeku mana amantaa tirree nurraa fagoo ture. Amantaan maal akka ta'e immoo akkamitti akka fayyinu mana amantaa keenya maal akka ta'e amantaa abboota amantaa qulqullootaa akka taate hubannoo gaarii hubannoo gahaa ta'ee fi kan argachaa turedha jechuudha. Koorsiiwwan kana baradhee akkan jabaadhee dhaabbadhuuf iddoon dura tajaajilaa turetti waa'ee amantaa kootii akkasumaan baay'ee hubannoo kanan hin qabneen ture jechuudha. Garuu ergan iddoo kana immoo mana amantaa qulqulluu Giyoorgisii kanatti ergan dhufeeti amantaan koo maal akka ta'e amantaa ishee dhugaan kam akka ta'e baree ofii koofitti hubadhee gaaffiiwwan alaa dhufanii gaaffiin shakkitootaa na gaafatamee ture barsoota tokkollee gaafadhee deebifachaa ture hin jiraa jechuudha. Ani maqaan koo barattuu Eebbisee Biraanuun jedhama. Kanan irraa dhufes immoo Sandaafadha. Kanan itti barachaa jiru immoo mana barumsaa bultii addaa Koloboodha. Yeroo hubannoo hin qabaannetti yeeyyiidhaan kallattumaan saamamee deemuu nan danda'a. Isarraas immoo dhaabbadhee akkan qorumsa shakkitoota natti dhufirre akkaataan ittiin ofirraa qoladhu kan na taasisedha. Barnoota gahaa qabaadhee akkasumas immoo lubbuu kootiifis jireenya bara baraa akka ta'u yookaan immoo jireenya kiristaanummaa yookaan jireenya hafuurummaatiin akkan itti fufu kan na taasisedha jechuudha. Kaleessa osoo amantaa barumsa kanatti makamu tareeti gara shakkitootaatti kan makaman ture. Sababni isaa hiriyoonni kiyya baay'een osoo barumsa kana osoo hin arganne warri dursanaan dursanii ijoollee baay'een gara amantaa isaanii jijjiirrachuutti galan garuu galanni waaqayyoof haa ta'u har'a amantaa isaaniitti deebi'aniiru isaanis nu gidduutti argamu jechuudha. Isa kanaaf baay'ee na fayyadeera amantaa kootitti akkan cimu kana qofa osoo hin taane maatiin kooyyuu duraan waaqeffannaa biraa turan maatii kan kollee barsiisee isa san deebisanii haati koo amma fakkeenyaaf guyyaa sanbataas ta'e guyyaa kamuu maabarayyuu hin qaban turan amma mana amantaa sirrittis makamanii cimanii akka dhaabbatan taasiseera isa kanaaf na fayyadeera. Dhugaa dubbachuudhaaf ani iddoon turetti koorsii kana fudhachaa hin turre jechuudha. Sanbata yoon gara mana amantaa deeme malee erganas dhufe garuu afaan kiyya kanaan baradhee koorsiiwwan baay'ee baradhee jira. Isarraas hubannoo guddaa argadhee karaalee garaagaraatiin gaaffii na gaafataniif amma waaqayyo naaf eeyyame deebii laadhee fi akka inni sirriitti amantaa kiyyatti cimee dhaabbadhu. Akka nama biraatti firree fakkeenya ta'ee gara mana amantaatti akka isaan dhufan taasisu sirriitti na fayyadee jira jechuudha. Jireenya kiyya guutuu irratti na fayyadee jechuudha. Barumsuma biyya lafaatti tirree akkan cimee amanummaadhaan hojjedhu deebiseetis immoo kaayyoo maatii koo akkamitti akkan kabaju amantaa kiyya akkamitti akkan qabu sirnaan na fayyadee jechuudha. እኔ ወይንሸት ዳኜ እባላለሁ። ክብሩ ይስፋ መድኃኔዓለም እኛ ጋር አንድነት አለ፣ ሰላም አለ፣ ፍቅር አለ፣ ልዩነት የለም ብዙም በአማርኛ ክላስ ያለቀን እነሱም ይመጣሉ። ኦሮምኛ ክላስ ብቻ ነው ዛሬ ከተባለ እኛም ገብተን እንማራለን። ባንሰማ እንኳን መምህራችን በአማርኛ ይደግሙልናል። ድረስ ደመቀ እባላለሁ። ያው እኛ እዚህ ስንማር በአንድነት ነው የምንማረው። የአማርኛ ተማሪዎች በአማርኛ በሚችሉ ቋንቋ፣ ኦሮምኛም በኦሮምኛ በሚችሉ ቋንቋ ነው የተማርነው እስካሁን ድረስ እና አንድነታችንን አጠናክረን ነው እየቀጠልን ያለ ነው። ስለዚህ አንድነታችን ደግሞ ቤተክርስቲያናችንን ለማስቀጠል በጣም ይጠቅመናል። አንድነት ሲኖረን ኃይል ይኖረናል። አንድነት ሲኖረን ሁሉን ነገር መሻገር ችግሮችን ሙሉ መሻገር እንችላለን። Maqaan koo Barsiisaa Falmataa Hayilee Abdiin jedhama. Waldaa Duukaa Bu'oota Damee Koloboo kanatti barsiisaadha. Bataskaanni humna baratee argatte jennee amannaa jechaadha. Maaliif bataskaanni yeroo baay'ee kan dhabdu sirna maayileetii irra warra tajaajilanii miti
warra qiddaasee qaddasanii miti dhabamus inni badaan dhabamu jechuu barbaadeni garuu barattoonni keenya warri asii barnoota isaanii hafuuraas barnoota isaanii addunyaas baratanii ba'an bataskaana keenya boru rakkoo dhufu hundumaayyuu akka dandamatte darbitu taasisuu hin danda'u. Humni barate kun qaama addunyaatiinis qaama hafuurawaatiinis bataskaana keenya warra gargaaranidha jechaadha. Warri asii bara darbe deemanii karaa giruupiitiin barachaa jiranidha. Tokkummaan isaanii giruupiin naasitti baratan telegiraamiidhaan banamee jira. Karaa kanaan wal hordofna waan asitti sagantaan ta'e hundumaa isaan bira singaa jechaadha. Warri achi jiran immoo baay'een isaanii keessattuu gara yuunivarsiitii Jimmaa kana warri ga'an bakka tokko kan isaan ga'e isaanis achi waldaa duuka bu'ootatti hirmaachaa akka jiran asitti leenjisni duwwaa ergoo otoo hin taane kallattiidhaan warroonni amma deemanis hawaasaas kan deeman gara Jimmaas kan deeman gara Arsiis kan deeman karaa telegiraamii saniin tokkummaa isaanii cimsatanii egeree mana amantaa keenyaaf akka sirriitti hojjetan taasisaa jirra jechaadha. Barumsa amantaa kana asitti xumurree inni osoo dhiisuu hin taane iddoo garaagaraatti jireenyaaf gara yuunivarsiitiidhaa illee baane yoo Waaqayyoon jedhe karaa hojii iddoo garaagaraatti imaluu dandeenya. Nuti immoo beeknee finne osoo hin jedhin jabaannee isa beekne kana irra caalatti hubannee namoota hin hubannellee barsiifnee gaaffiiwwan alaa dhufan gaaffiiwwan shakkitoota nu gaafataniif deebii gahaa kennine cimnee akka dhaabbannuuf isaaf abdii guddaan qabaa karoora koo isa fuulduraa isa cimaadha jechuudha. Amma manni amantaa koo amma Waaqayyo naaf eeyyame fudhachuun yaada akkasumas immoo barumsa kana akkamitti fudhadha yemmuu jedhe amma kanan baradhe kana barsiisaa tara barachaa akkasumatti itti fufuun barbaada jechuudha. Maqaan kiyya Luba Biraanuu Hayilamaariyaam jedhama. Barattoota asitti yeroo kanatti baratanii egaa dhufaniin booda barana waggaa lammaffaadha. Abbaa Gaabbinaa ta'ee dhiyaate ana jijjiirra isaa fidan immoo iddoo kanatti amma baratanii baay'ee tokko yeroo baay'inaan gara mataskaanaa dhufuudhaan as qaddasiisuudhaanis ta'ee yeroo isaanii eeganii kafana uffannaarree amma jijjiirra fidan yeroo dhufan akkatti uffatanis baay'inaan hin baranne waan ta'eef inni immoo ijoollee kana sirriitti barsiisee har'a heddoo kanaan ga'ee eebba kanarraan ga'uu isaatii baay'ee tokko galatoomu. Waggaa isaan dhufan ijoollee kana barumsa kennee fi gizee hunda ijoollee jabaadhaa warra keessanis akka isaan gaabbina seenan galaatii gorsaa akka isaan yeroo isaaniitiin gara Waaqayyo dhufan godhaa jechaadhaan ijoollee baay'inaan amma gorsaan jiraanis amma humna kiyyaa'ii. Isan baradhe kana madarakii gubbaa irratti ba'eetuma barsiisuu qofa osoo hin taane hiriyoota koo bakkaan argetti bakkaan hiriyoota koo ittiin ol baretti waa'ee amantaa koo kana barsiisee isa anan kaleessa ittiin dogongoraa ture san akka hin dogongorre yaada faallaa shakkitoonni keessatti uuman qabatanii akka hin deemnedhaa fi barsiisee ofii koollee kanarra caalaa baradheetoo cimee gara fuulduraatti akka itti fufuu fi ofii koo qofa osoo hin taane obboloota koo obboleettoon koo warra hin barannee fi akkasuma hiriyoottan koo barsiisuudhaaf gara fuulduraatti maatii koodhaafis ka'umsa qabaa jechuudha.
Barnoonni kiristaanummaa jalqabas kan dhaabe kiristoosii gara fuulduraattis kalees kan jiru har'as kan jiru borus immoo darbee kan jiraatudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii. Nus immoo akkasuma isarraa nyaannee isarraa hin quufnu isarraa bara baraan dhugnee kan jiraannudha. Har'arra dhaabbadhee an ofii kootiif qofa fayyadamee yookaan jireenya bara baraa qofaa koo mootummaa Waaqayyoo nadhaala jedhee qofaa kootti kennaa naaf kenname yookaan immoo barnootaan fudhadhe kana dhoksuu yookaan awwaaluu osoo hin taane obboloota koo dudduuba koo jiran hubannoo amantaa dhabuudhaan akkasumas immoo bakka qorumsa gara garaatiin raafamanii kanneen mana amantaa keessaa badan gara mana amantaatti akka isaan deebi'an gorsee maaddii ishee samii kan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu qopheesse kan bara baraa akka waliin dhaallu dhaloota boodatirree hiriyoota keenyarree obboloota keenya oolaallee bakkee kan jiran jiru isaan irree barsiisnee akka gara mana amantaatti dhufan akka waa'ee amantaa isaanii hubataniif isaan barsiisee sirriitti ibsee fi akka gara mana amantaa dhufaniif qophiidha jechuudha. Barattoonni mana barumsaa bultii addaatti baratan kun egeree biyyaati. Egeree mana kiristaanaatis maarree wiirtuuwwanii fi dameewwan waldaa duukaa bootaa bakka garaagaraa jirtanii fi manni barumsaa addaa naannoo keessan jiru muuxannoo damee kolooboo kana fudhachuudhaan koorsiiwwan bu'uuraa mana amantaa keenyaa barsiisuudhaan egeree mana kiristaanaa borii akka isaan ta'aniif gumaacha keessan akka taasistan gamanuma dhaamsa isinii dabarsaa yeroo biroo qophii waldaa duukaa bootaa birootiin kan walitti deebi'u ta'a. Agasitti nagaa Waaqayyoon tura.